Oromiyaan biyya gootoota biyya abboo banduraan qabsaawwan ilmaan keenya herreegamtee satan gabiyyootaa. Oromo TV daawwattoota Oromo TV baga guyyaa irraa kanaan wal garree guyyaa irraa kanatti seenaa magaalaa Dirree Dhawaa bu'uuramiinsi magaalaa Dirree Dhawaa maal akka fakkaatu hubannaa xiqqoo takka hawaasa keenyaaf kennuuf kan beekne barsiisuuf kan beeku yaadachiisuudhaaf Oromo TV irratti sagantaa tana qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Sagantaa waa'ee Dirree Dhawaa tana keessatti waa sadii irratti fuulleeffadha. Yeroo muraasa keessatti akka isinii galuuf. Tokkoffaa seenaa magaalaa Dirree Dhawaa maal fakkaatti waan jedhu ilaalla. Lammaffaa ija seeraatiin Dirreen Dhawaa akkamitti ilaalamti ija seeraa jechuun heeraaf seera mootummaa Itoophiyaatiin Dirreen Dhawaa akkamitti ilaalamti waan jedhu ilaalla. Sadaffaa ka'umsi rakkoo Dirree Dhawaa ka'umsi rakkoo magaalaa Dirree Dhawaa maal akka ta'e kan waliin daawwannu ta'a jechuudha. Turtii gaarii na wajjin qabaadhaan isiniin jedha. Oromo TV. Tole moggaasa irraa kaana moggaasni magaalaa Dirree Dhawaa kuni uummanni Habashaa dhaa jecha jiru waan hin dandeenyeef daa jaanii barreesse isaan Dirree Dawaa jaan Dirreen Dirree Dhawaati jaarraa 18ffaa yeroo Minilik weerara Itoophiyaadhaa jalqabu san duratti lola baashaadhaa ka Arabootaatiin onti afran qallootii fi humbannaa fi gartee itu Arabootaan dadarkaawaa turtee ra'uuf baashaadhaan duulaa turanii isaanis irraan beeffatiin Minilik dhufee lola calii calanqoo sanis godhee mohannaadhaan yeroo lafa tana to'annaa isaa jala galfate magaalaan guddittiin naannawaa sanitti daldalli itti bareedaa ture Jaldeessa jedhamti. Jaldeessa kana nama Maarshaa Naahosannaa jedhamu akka bulchuuf itti muude jechuu Minilik. Maarshaa Naahosannaa osoo muudee achi bulchaa jiru baaburri akka Itoophiyaa seenuu qabu murtaa'ee karaa itti seenuun karaa Dirree Dhawaatiin akka ta'uu qabu. As dhufame jechuudha. So bara 1902tti sibiila baaburaatii wajjin wal qabatee magaalaan Dirree Dhawaa bu'uuramte jechuudha. Bu'uuramiinsa kanarratti namichi Maarshaa Naahosannaa jaansantu dhufee Dirree Dhawaa akka bulchu godhame. Jaldeessarraa ka'ee gamanatti akka deebi'u jechuudha kastamiin wanni godhame. Saniifuu magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Dirree Dhawaati malee magaalaa Dirree Dawaatii miti jechuudha barbaadeeti. Kanaaf fakkeenya ilaaluun ni danda'ama. Oromoo yeroo moggaasu maal jedha Dirree Sheekh Hussein jedha waan naannoo jiru moggaasa. Akkumaan isiniin jee nama maqaan isaa Dhawaa Elemoo Muudee jedhamuun moggaafamtee Dirreen Dhawaa. Dhawaa Elemoo Muudee nama jedhamuun. So haaluma kanaan amma Dirree Sheekh Hussein fudhatte Dirreedha. Sheekh Hussein achi jira Dirree Sheekh Hussein jaaniini Dirreen Dirree Dhawaati Dirree Qurquraa Dirree Xayyaaraa ganda Qoree ganda Gaaraa waan naannoo san jiruun ganda Rigee Laga Harree waan naannoo san jiruun Oromoon moggaasa jechuudha. Kun fakkeenya gaarii taajeetii yaade. Duuba gaa Dirreen Dhawaa tun to Oromootii yeroo jennu maal qabanneeti? Dirreen Dhawaa to Oromootii yeroo jennu maal qabanneeti? Waa sadii qabanneeti Dirreen Dhawaa to Oromootii kajan. Waa sadeen tokkoffaa qubsumti lafaa geographical location jechuudha. Geographic locationiinsi eenyuun marfamtee jirti lafti waan jedhu ilaalla. Lammaffaa heddumminni uummataa populationii maal fakkaata? Heddumminni uummataa achi jiraatu maal fakkaataa waan jedhu ilaalama. Sadaffaa seenaa lafa saniitu ilaalama jechuudha. Waa sadeen kanarra dhaabbanneeti Dirreen Dhawaa to Oromootii teenyaa hajanna nuti. Kana bal'inaan laalla jechuudha amma gaa qubsuma lafaarraa kaanee Dirreen Dhawaa akka ammaan tana foddaa namatti jirtu tanatti agartan fakkaatti maappiinis. Magaalaan hanqa xiqqaan amma laal arroo kallattii irratti godhee mul'isu jiru kan agartanii iskiriina gubbatti bakkaan kallattiitti godhee iddoo xiqqoo tana baadiyyaan immoo 38. Baadiyyaa 38 amma foddaa cinaa agartan tanaa fi magaalaa takkitti tanaatu waliin Dirree Dhawaa jedhama. Dirreen Dhawaa baadiyyaa 38 fi magaalaa takkatti adda baatii jechuudha. So magaalaan tun ifiifuu takkittiin tun araddaa 9tti adda qoodamti. Akka amma foddaa irratti arkitan kana araddaa 9tti adda baatii. 01, 02, 03, 04 yaani isaan lafa kaayanii jiranii amma kan magariisa uffate duwwaa takkaa fi duwwaa lama ja'a
duwwaa sadii, duwwaa afur, duwwaa shan, duwwaa jaha, duwwaa torba, duwwaa saddeet, duwwaa sagal jaaniiti duwwaadhaan lafa kaayan. Maaliif dur laga harree jaanii yaamanii laga harree jechuun kun Oromoo waan ta'eef lafa tana Oromoo fi Somaalee illee wal falmu jira. Saniifuu ka Amaaraa haa ta'u duwwaa saddeet jaanii nama laga harree. Namni tokko amma ijoollee achi gaafate ati ganda kamitteen 08 jaa. Laga harreetii hin jedhu jechuudha. Dur laga harree jaan ganda gaaraa, dachaatu, ganda qoree, ganda gabaree, ganda garaadaa akkasii yaaman maqaa gandaa yaaman dur. Arramoo lakkoofsaanii 01, 02, 03, 04 jaanii duwwaa sagalitti adda baasanii magaalaa tana kaayanii jiranii. Duwwaan takka akka achirratti agartan kana malkaa jabduutti duwwaan lama saabbiyaanii, duwwaan sadi kaziiraadha, jaziira, jazaa'ir arabni jaanii, duwwaan afur ganda qoreeti, duwwaan shan addis katamaa, duwwaan jaha qafiira, duwwaan torba magaalaa cabxuu fi gartee magaalaa jimaa kanneen qabatu, duwwaan saddeet laga harreeti, duwwaan sagal ganda garaadaati. Magaalaan akkanatti araddaa sagalitti adda baatee qubattee teessi jechuudha. Caasaa bulchiinsaa baadiyyaan laalla amma kanatti aanee. Caasaan bulchiinsa baadiyyaa bakka afuritti adda bahee jira. Tokkoffaan kilaasteratti adda baasan. Kilaasterii afuran kilaastera waahil, kilaastera awwaallee, kilaastera jaldeessaatii fi kilaastera asallisoo jaaniiti. Lafa kaan akkuma amma maappiidhaan agartani maappiinis kilaastera afuranuu kalara adda addaa agartee dibaniiti. Akka foddaan cinaa jirtanatti arkitan kana fakkaata jechuudha. So biyyoo jaldeessaa hoggaa jennu baadiyyaalee meeqaatu jala jira biyyoo jaldeessaa jala. Mudhii aannanoo jira, laga diinii jira, malkaa qarroo jira, kullaayyuu, dabeellee, garbaa aannanoo jaldeessaa fi ciremixii jaanii kanneen hundi kilaastera biyyoo jaldeessaa jala jira jechuudha. Waahil jaanii jira ammas kilaastera lammeessaa. Kilaastera waahil kana jalas harallaa jira, jalloo bal'inaa jira, dhujumaa jira, waahili jira, laga odaa mirgaatii jira, laga odaa gunnuunfataa, hurrisoo fi hululmoo jootuu jira jechuudha. Kun amma kilaastera waahili. Kilaastera biyyoo awwaallee jaanii jira ammas. Kilaastera biyyoo awwaallee kun laga ija aannanii, laga birraa, adaada, biyyoo awwaallee, bishaan behe, bakkee halloo, qaallicha, gumgum, balawaa fi kurtuu jaaniiti. Akkanatti kaataagorees godhamee jira jechuudha kilaasterii biyyoo awwaallee. Kilaasterii dhumaa immoo kaafurfaa kilaastera hasallisooti. Akkuma foddaan cinaa jirtanitti agartan kana. Hasallisoon hulaa laga dool, laga harree, gadaansaar, hasallisoo, falama, gandarigee, gola adan fi boorana. Booran jaanii lafaan kanatti adda bahee jira kun kilaastera hasallisoo jaanii kilaastera afuran kanatti adda baatee jirti jechuudha. Magaalaan hoggaa deebituu magaalaan gaara 10 marfamtee jirti. Akka foddaan cinaatti agartan kana gaari tokkoffaa gaara daaluu jaanii gaara qafiira gubbaa jiru guddaa kana gaara daaluu jaanii kana. Gaara daaluu kanatti aanee gaari jiru gaara kiyyoo jaaniiti gaari qafiiraa guddaan kun gizee gad dhufe osoo gaara ganda gabareetti hin dabarree kaambii xaaliyaanii gaara gubbaa jirtu gizee kana gad dabaran gaara kiyyoo jaanii jira iddoo tana jechuudha walakkaatan. Isatti aanee diboolee jira ganda gabaree gubbaa jiru kana. Gaara diboolee kanatti aanee immoo gaara hooraa jaanii akkanumatti uumamni isaatu hooraa fakkaata. Biiftuun ganama yeroo baatu achirraa gaaritti walakkaasaatti as baati. Gaara hooraa jaaniini. Gaara hooraa kanatti aanee immoo gaara toomaa jaanii namni ispoortii fa'aa ganama yeroo fiigan karaa gartee hashawwaa fi qabrii amaaraa kanaan gidi achi dabarte gaara sanitti dura dhufta. So gaara toomaa jaaniin sanii. Isatti aanee immoo cirracha bishaan dachaatu hadabaru kanaa jira. Galaanni shinyiila deemu kun achuu gidee dabare irraa asiin dirree xiyyaaraa gama duubaa gaara guddaa taa'u jira. Gaara san gaara raabaal jaaniin. Gaara raabaal sanitti aanee gaara falamaatu jira. Gaara falamaatti aanee gaara FM itira dhaaban kana gartee amma karaa malkarraas deebisaa biyaan gandarigee irraa asa jechuudha. Gaara diimaa kanaa jira jechuudha. Gaara diimaa kana gubbaa biiroon FM nuut abiyaan achi gubbaa jirti. Itti aanee immoo gaara buttijiitu jira. Buttii jechuun kan Giriikaan gama duubaa jiru kana jechuudha. Isatti aanee gaara farda alaa jaaniiti haayiskuul gubbaa jiru kana. Gaara guddaa haayiskuul gubbaa jiru kana gaara farda alaa jaaniini. Itti aanee immoo gaara haayiskuul gubbaa jiru kana cinaa karaa dhangaggoo irraa nama fiduu jira. Haayiskuul biraan gasseenu kana. Karaa kanatti aanee gaara guddaa jira kan Addis Katamaa ganda Addis Katamaa jiru kana. Gaara baabboo jaaniisa. Gaara baabboo kana kan 11ffaa isa. Sambooda cirracha galaanaa dhufa galaanaa dabartee gaala daaluu qafiiraa kanatti dhufnaa jechuudha. Saniifuu magaalaan gaara 11 kanaan marfamtee teessi. Kunis abbummaa lafa sanii eenyu akka ta'e ibsaa jechuudha. Maqaaleen baadiyyaa kana irreefuu ibsees ragaa tokko seenaa lafa sanii jennaan kana. Istaatiksii yoo laallu fakkeenyaaf baadiyyatti magaalatti istaatiksiin maal fakkaataa heddumminni qubatiinsa uummataa maal fakkaataa jennee yoo laalle bara 1987 fi 99 yeroo lama lakkoofsi uummataa godhamee jira.
fakkeenyaaf ka 87 san yoo laallee Amaarri magaalatti hanqamii baadiyyaatti hanqamii parsentiidhaan hanqamii Oromoon baadiyyaatti hanqamii magaalatti hanqamii Soomaaliin hanqamii waan jedhu laalla. Fakkeenyaaf Amaara yoo laallee magaalatti parsentii 40 tuqaa lama isaan. Baadiyyaatti zeeroodha humaan qaban baadiyyarra. Parsentii dhibba gizee kaan 27 tuqaa torbata. Kuni waajjira istaatiksii Dirree Dhawaatu kaa'e kana. Oromoon magaalatti parsentii 30 takka tuqaa takkaa jira. Baadiyyaatti immoo parsentii 85 tuqaa lama. Dhibbeentaadhaan wanti isaa 48 tuqaa zeeroo tahaa jechuudha. Soomaaleen magaalatti parsentii 13 tuqaa 8 magaalatti baadiyyaatti parsentii 14 tuqaa 3 waliigala parsentii 13 tuqaa 9 isaan. So kuni istaatiksii bara 1987 bahee jechuudha. Ka 99 yoo jolcinaa yoo dhaabnu ka 99 Oromoon heddumminni isaa lakkoofsaan population yoo lafa keenye nama 157 fi 990 takka Oromoon. Amaarri nama 68 fi 887. Soomaaleen nama 83 fi 114. Dhibbeentaadhaan yoo keenyu Oromoon parsentii 46 tuqaa 8 Amaarri parsentii 20 tuqaa 9 Soomaaleen parsentii 24 tuqaa 24 jechuudha. So kuni istaatiksii bara 1999 lakkaa'ame. Ka 98 yoo wal cinaa qabnee yoo laallu Oromoon parsentii lamaan hir'ise. 46 irraa 48 irraa 46 dhufe jechuudha. Amaarri parsentii 7 hir'ise. Soomaaleen immoo parsentii 10 takkaan dabalte. Kana jechuun lakkoofsa hanqam takka amanamaa akka ta'e gaafii keessa galchaa jechuudha. Saboonni kaan maaliif irratan kaan maaliif dabalee maaliif dabaluun feesse eenyutti ol qixxee ol fuudhaniiti lafa sanii falmisuu deema waan jiru hawaasaaf illee ifa tahaa jechuun kun istaatiksiin biiroo sanii gaafii keessa gala. Ka'umsi rakkoo Dirree Dhawaa maali yoo jennee ilaallama kuni bira dabarre gaa dubbii reefuun tana jenne san abbaa biyyaa waan amma reefu himneen himna. Ka'umsi rakkoo Dirree Dhawaa maali yoo jenne fakkeenyaaf kaleessaa fi arratti adda baafnee ilaalla. Ka'umsi yaa'ii amma Dirree Dhawaa irra deemtu maali? Kaleessaa fi arra jennee ilaalla. Amma kaleessa ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa Dirreen Dhawaa Oromiyaa jalaa bahuun kophatti muramuun akka abbaan qabne godhamuun rakkina tokko guddaa ka'eef danda'e uume. Warshaalee industirii magaalaa sanii akka kotonee kubbaaniyaa warshaa adda addaa kan jiru magaalaa san keessatti industirii san dhaamsuun hawaasni biyya sanii wanni buluun faamiliin Dirree Dhawaa akka jirutti wooma sadiin bula. Tokko faamiliin isaa takka kotonee dalaga, takka kubbaaniyaa bakka baaburaa dalaga, takka kotorbaandii dalaga. Sadeenuu ni cufan isaan. Cufuun san immoo ikoonoomik kiraayisii guddoo magaalaa san keessa fidee jiraattonni magaalaa sanii akka baqatanii deeman. Akka magaalaa sanitti abbummaan ittiin dhaga'amne magaalaa sanirraa rakkatanii godaanan ka godhe godaansaaf karaa qabannee ikoonoomik kiraayisii isaan kalee uuman sani. Diinagdee biraa osoo bakka hin buusin ka duru kotonee cufan kotonee shiftii sadiin dalaguu ture nama kuma meeqaa dalaguu ture namni beeka kuma 7 oli. So shifti sadii daleessuu turani. Kubbaaniyaan akkasii guddaa ture isaas ni diiganii kotorbaandii karaa ni cufanii namni jiruu afaan wallaalee jechuudha. Akkasumatti jimaadhaa fi kuduraa fi waan adda addaa kan ergamullee ugguranii waan akka ragara misfaa warra jimaa argatullee ni cufan harkaa ikoonomiidhaan dadhabsiisanii jechuudha magaalaa san. Kuni ka'umsa rakkoo kaleeti kan himamuu ture. Arra hoo maaltu adda godha rabshaa yaa'ii arra deemtu tana maaltu fidee yoo jennee ilaalle fakkeenyaaf arra jaaramuu garee saatanoo. Asirratti waan takkaan hawaasa kiyyaaf hawaasa suuraa viidiyoo kan ilaaluuf ibsuu barbaada. Kalee yoo qafiiraa fi dachaatu wal lolte ijoollee ganda lamaanii idduutti manguddoon baatee guyyaa 2-3 takka keessa wanni sanii dhuma ture. Arra immoo ijoolleen saatanoo jedhamtuun jaaramtee ilaa Bahardaar deemanii leenjii fudhatanii deeman. Isaan kun akka himanitti damee Jeneraal Asaaminoo Tsiggee sanii jedhama. Abiniin leenjisee jedhama. Guyyaa 3 bakka deemanii deebi'an qaamni mootummaa magaalaa san bulchullee ni beeka ijoollee leenjii fudhattee dhuftee saatanoo magaalaa san irra ijaarte. Jaaramanii ijoolleen tuni roorroo adda addaa Oromoo irratti uumuudhaaf bifa qindaa'een sochii godhaa jiran. Kanaaf ragaa tokkoon isin ibsuu barbaada. Dachaatuuf qafiirii yoo lalee qotee bulaa haayaskuuliin gasseenu tumuu maaltu fiti? Dachaatuuf qafiirii yoo lalee lagaarree fi gandi garaadaa yoo lalee ganduma lamaaniif fixata malee ijoollee baadiyyaa irraa dhuftu wanni itti tuman hin jiru. Wanni ijoollee baadiyyaa irraa dhuftu itti tuman hin jiru. So isaan ijoollee baadiyyaa irraa dhufte karatti tuma maaliif
namni amaaraa tokko yoo nama oromoo tokko haaskuul biratti tumee jaan ijoolleen qarsaa ijoollee haramayaa ijoollee qobboo tatumamte tuni naannoo isaaniitti ol deebiteeti yaa'ii umti yaa'iin oromiyaa keessa ni babal'attii sagantaa jiru waan qabaniif isaan yoo ijoolleen lama wal lolte namoota baadiyyaa qaccee timaatim shunkurtaa magaalaa fidatee gurguratee deebu karaa bahanii tuman kana jechuun yaa'ii tokko babal'ise kuni ijaaramuu saataniitu waan tana uume ijaaramuu saatanoo kanatti immoo tumsa katee tumsa poolisii magaalaa sanii dhibbarraa dhibbatti saatanoo jalatti hiriiruu isaanii biiroo amma akka odeeffannaa amma harkanneen waajjirri taleettis guututti isaan jala deebi'ee jira jaama magaalaa san bakka hedduu akka jedhe kun to'atee jiru himama administreeshinii irratti illee jechuu sigaltee poolisii bira kutee osoo poolisii firraa alalu armaabattana isaan ta'e kora bittinneessa ijoollee saatanoo tanaan ijaarame ijoollee saatanoo kanaan ijaaraniiti rakkina adda addaa oromoo irratti himaa ture akka amma dura miidiyaa irratti argaa turtanii jechuu san bira kutee kasadaffaa ijaaramuu dhabuu qeerroo teenyaa kunis rakkina tokko qeerroon teenya magaalaa sanii gandatti wal jaaruu dhabuu isaaniitii fi lammada ijoollee qeerroo magaalaa bulchu jirtu wajji hariiroo qabaachuu dhabuun isaanii hir'ina guddaa magaalaa sana irra mul'ate. Afuraffaa immoo laafina OPDOti. OPDOon magaalaa sanii hedduu uummata Oromoo miidhaa jirti uummanni Oromoo isaaniin miidhamaa jira. ODP OPDO jai seem wanni isaan godhu jira wanni jijjiirame magaalaa sana irratti hin jiru. Kanaas bal'inaan isin garsiisuuf ta'a. Fakkeenyaaf laappiin OPDO kana gajjabeessee haasawwan fedha akka foddaana cinaa jirtu kanatti agartanitti irraa wanta jenna. Fakkeenyaaf araddaa yoo fudhannee Dire Dawaan araddaalee 9 lafa kan jedhamu takka 2 3 4 5 6 9 lafa kan jedhami. Araddaan takka muudama 13 qabdi. Kursii muudama itti hooggananiin 13 qabdi. Fakkeenyaaf ዋና ስራ አስፈጻሚ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ንግድና ገቢዎች ሴቶችና ወጣቶች ትምህርት ማስተባበሪያ ጤና ማስተባበሪያ የጸጥታ ማስተባበሪያ ስራ አስኪያጅ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አፈጉባኤ የአፈጉባኤ ጻፊ የኢህአዴግ ካድሬ የኢሶዴፓ ካድሬ ኩደሰዲ ሙደማ ኩደሰዲ ቀብዲ ጀቹ አረዳን ተከፍ ጀለቲ ኦጋ ከነላለ ፈከኛፍ አረዶታ ሰገለን ረቲ ኦፒዲዮን ኩርሲ ሜቀ ቀብዲ ዮ ጀኔ ላለ OPDOon araddaa sagaleen irratti muudama 29 qabdi. Soomaaleenoo muudama 45 qabdi kursii 45. Oromoon 29 Soomaaleen 45 bulchiinsatti kursii isaan qaban jechuudha. Baadeen Amaarri kursii 26 qaba. Dabuub kursii 12 qaba. Hiwaat Tigireen kursii 4 qabdi. Habliin Adareen kursii takka qabdi. Irraan isin deebisa Oromoon kursii 29 Soomaaleen kursii 45 warri Amaaraa kursi 26 Dehedeen kursi 12 Hiwaat kursi 4 Habliin kursi takka qaba akkanatti adda fudhatan kursi muudama kana mee kana keessaa fakkeenyaaf araddaa 5 fuunee halal araddaa 5 jechuun araddaa duwwaa 2 duwwaa 3 duwwaa 5 duwwaa 7 fi duwwaa 9 akka Oromoon dur yaamutti yoo fudhanne immoo araddaa Saabbiyaan araddaa Kaziiraa Addis Katamaa magaalaa Cabxuu fi magaalaa Jimaa ganda garaadaa araddaa 5 kana yoo fudhanne ilaalle OPDOon araddaa qabalee Saabbiyaan irraa kursii 2 qofa qaba muudama. Qabalee Kaziiraa irraa kursii 2 qofa qaba muudama. Qabalee Addis Katamaa irraa kursii takka qaba. Qabalee magaalaa Cabxuu irraa kursii takka qaba. Qabalee ganda garaadaatti irraa kursii takka qaba. Ganda garaadaatti Oromoo heddummaata takka qaba. Magaalaa Cabxuutii fi magaalaa Jimaatiif kanaas Oromoo heddummaata takkuma qaba. Addis Katamaas kursii takka qaba. Qabalee Kaziiraatti kursii 2 qaba. Qabalee Saabbiyaan kursii 2 qaba. Kana jechuun qabalee kursii 5 qabalee 5 kanatti kursiin jirtu silaa walii gala 13 bakka 5ti. 13 bakka 5 tana yoo 13 bakka 5 baay'ifte 65 ta'a. Kursii 65 keessaa OPDOon kursii 7 qabdi. Maaliif lama takka gusadii fi lama ogulama 4 fi 3 7 jechuudha. 65 irraa 7 qabdi. Kursii 65 irraa kursii 7 qabatte biyya tana nuu bulchu jira wal qixaa yoo jette uummata Oromoo hanqamta akka sobuu ta'e isiniifin dhiisaa jechuudha. Akkasuma caaseeffama kaabinee magaalaa sanitti dabarama. Fakkeenyaaf kaabinee magaalaa sanii bakka 3 adda baasan 5 Oromoo 5 Somaalee kaan kaafan 3 hafe adda hiranii fakkeenyaaf yeroo muudama amma Somaalee bulchu jira. Oromoon itti aanaan kantiibaa መሬት ልማቲ ፋይናንስ ቢሮ ትምህርት ቢሮ ፊ ሴቶችና ወጣቶች ሸናን ካን ኦሮሞ ተርካ ቀባ ሙደማማ itti aanaa kantiibaa መሬት ልማት ፋይናንስ ቢሮ ትምህርት ቢሮ ሴቶችና ወጣቶች ሸናን ካን ኦሮሞ ተርካ ቀባ ሶማሌን ሞ kantiibaa ሲቪል ሰርቪስ ፍትህ ቢሮ
ግብርና ቢሮ ከተማ ልማት ሸነን ከናስ ሶማሌ አርካ ቀባ ኢትራን ዴቤ ከሶማሌ ከናስ ከንቲባ ኢሳኒ ቀባ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኢሳኒ ቡልቹ ጅራ ፊቲ ቢሮ ኢሳኒ ቡልቹ ጅራ ግብርና ቢሮ ኢሳኒ ቡልቹ ጅራ ከተማ ልማት ኢሳኒ ቡልቹ ጅራ ከነ ኢሳኒ ተርካ ቀበቹ መንግስት ኮሙኒኬሽን አማራ ቡልቹ ጅራ ጤና ቢሮ ደቡብ ቡልቹ ጅራ ከተማ ስራ አስኪያጅ ያለ ድምጽ ብልጫ ሰገሌ ወሶን ከነኔ ድምጽ ያለ ድምጽ ካቢኔ ከሰኔ ኦሮሞዳ ያለ ድምጽ ሰገሌን ቀቦቹ እኒ ወደ ካነ ከሲት ያደባሰኒ ካቢኔ ኮደ ሰዲ ቀብዲየቹ መጋላኒስ አመጋ መኒ መሪ ድሬ ዳዋ ማል ፈካተ ቡልቹም በርጩምኒሳ መነ መሪ ድሬ ዳዋ በርጩማ ኩርሲ ዲባፊ ሰደተሚ ሰገል ቀባ ዲባፊ ሰደተሚ ሰገል ቀባ መኒ መሪ ሰንቀሳ 75 ኦሮሞ 75 ሶማሌ ኢደሚ አፉር አማራ ሰዲ ትግሬ ሰዲ ሀረሪ አከሰት ተደባሰን ጀቹ ደቡብ ሰገል ቀባ ደቡብ ሰገል አማሪ ኢደሚ አፉር ኦሮሞን 75 ሶማሌን 75 ወሊገረ ኩርሲ ዲባፊ ሰደተሚ ፊ ሰገል ቀባ ሄቹ መኒ መሪ ድሬ ዳዋ ዱባ ጋም ኤጋ ከነ ጀኔ ሜ ኢጀ ሴራቲን ድሬን ዳዋቱን አከሚል ላለምቲ በከተና ወኒን ኦሮሞቲያፍ አከጋሪት ኢብሱ በርባዱ ድሬን ዳዋ ኢትዮጵያ ከሰ እንጅርቱ አካታ ሴራ አማ ኢትዮጵያ ጅርቱን ድሬዳዋን ኢትዮጵያን ድሬዳዋን ትየቹ እንደንደሱ ማሊፎተን አካታ ደንቢ ቡልማተ ሴራ ቡልማ ሴራ ፌረ ኢትዮጵያቲን የኢትዮጵያ ኢፌድሪ ወሪጃሙ ኢትዮጵያ ቡልቺሲ ኢትዮጵያ ጃሙ ሁኒ መጋላ ሰዲ ናኖ ሰገሊ ፊ መጋላ ተካን ሴራ ቢየቲ ከሰ ጅራ ናኖ ሰገሊ ፊ መጋላ ተክ ቡልቺሰ መጋላ ተኩ ሴራ ቢየቲ ከሞቱማ ከሰ ከጅሮቹ ፈከኛፍ እስኒን ገርሲሳ ኮኖ መጋላን በክልል ሰገረን ናኖ ትግራይ ናኖ አፋር ናኖ አማራ ናኖ ኦሮሚያ ናኖ ሶማሌ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኖ ደቡብ ናኖ ጋምቤላ ናኖ ሀረሪ ሰገለን ከናቱ ኢትዮጵያ ጃማ ፊንፊኔን ሞ አዲስ አበባ አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል ሴራ ቢየቲቲ ጃቹ ኢፊ ቡልቹ ቀብዲጃ አከም ስክሪን ጉበት አገርተን ከና የወረ ገዴ ቢሰ እንፊዳ ኢገ መንግስት ኢትዮጵያ አመሆን ናኖ ሰገለን አከሲት ለፈካያቹ ናኖ ሰገለን ኢፊ መጋላ ተክቲ ኢፊ ቡልተናቱ ኢትዮጵያ ጃም ድሬዳዋን ኢትዮጵያ ከሰን ጅርቶቹ namni oromoo hedduun amma yoo fakkeenyaaf ijoolleen dirree dhawaa hajaaramtuu jennee waa'ee dirree dhawaa soonu waa'ee dirree dhawaa addatti maa sooytan dirree dhawaanis oromiyaadhaa miti dirree dhawaan nuti oromiyaadhaa jetteeti oromiyaan isin teenyaa miti jettee nu dhiibdechi mee dambii oromiyaa seera oromiyaa ka dirree dhawaan tiyya jee barraa'e yoo beektan agarsiisa ani agarre seera Itoophiyaa heeraaf seera Itoophiyaa ka dirree dhawaan Itoophiyaadha jiru ka barraa'e yoo gartan agarsiisa dirree dhawaan oromiyaa keessaas Itoophiyaa keessaas hin jirtu jechuu lafa qilleensarra jirtu takka akkas godhamteeti taa'u jirti kuni ani gam tokkoon tuffittiin fudhadha maaliif heddumina namaa dilaachi jiraatu san bakka kannuufi dhabuun chaartarii ja'anii gartee qaala gubaa'ee abboo sibaat barreesseen magaalaa sana usanii chaarteeroota jajjaaranii fi godhu ka seerri biyyaan beene bakka seerri Itoophiyaan beenetti seera qabaachuu hin dandeessu magaalaan san wani rakkinni magaalaa saniitti sharafa hundeefatan abbaa dhabdee jechuudha wanni amma nuti ijoolleen dirree dhawaa jaaramuu qabdi maaliif yoo jaaraman ija seeraatiin naawonni naannoo sanii godhamuu qabu akka godhamuu qabu nama jaarameetu gaafata rakkina magaalaa sana deemu jiru yoo tumsa barbaadan oromoota naannoo biraattis warra jaarame kanaan nuti dirmadhaa jee akkuma oromoo naannoo biraatti tumsa gaafata jechuudha saniif ijoollee dirree dhawaa jaaruun nu barbaachise akka Minisootaa qofatu santeen akka addunyaatti illee jaaruun itti deemamaa jechuudha rakkina dirree dhawaa kanaatu guddaa dirree dhawaan Itoophiyaa keessa waan hin jirreef oromiyaan nuti oromiyaadhaa jenna oromiyaa jedhu nu deebisaa jenna oromiyaan immoo isin keenyaa miti achi nu dhiibaa jirti dhengaddellee akka agartan Dr. Abiyyis gaafa dhufe gaafatamee ture Lammaanis gaafatamee ture irraa haqanii bira kutan dubbii dirree dhawaan dambii Itoophiyaa keessa hin jirtu Itoophiyaa hin jaamtu Itoophiyaa warri jaamu naannoo sagalanii fi magaalaa addaa Finfinnee jechuudha bulchiinsa kophaa malee dirreen dhawaa Itoophiyaa hin jaamtu Oromiyaas hin jaamtu soo rakkinni keenya kun maaliif furmaata dhabe gojan achirraa ka'aa jechuudha nuti gaafiin teenya dirree dhawaan waan sadee irree fujeessan gartee ji'oogiraafii lookeeshinesi population ummataa fi seenaa lafa sanii historical background jechuudha. Waa sadeen kana laalleeti Oromoodhaa nuti Oromiyaa jennu deebisaa achaa jirranti. Maaliif on afran qallootii lafa Oromootii jenna nuti.
Oromoon naannoo sana achi qubatee hin jirre hin jiru Oromoo ta'e. So Oromiyaa jala galuu qabdii jenna ammallee gaafiin teenya sana gaafii teenya fulleeffachuudhaaf jaaramuun dirqama waan duratti oofi. Dabari gaa yaa'iin amma dirree dhawaarra deemtuun takka poolisiidhaan jedhe. Poolisii jechuun poolisa magaalaa sanii bakka lamatti baafnee ilaalla. Kan maskiriina gubbatti agartan naannoo sagalan sanii naannoo sagalee reefu jeessan amma maskiriina gubbatti ni agartanii. Bira kunni ammaan tana poolisa irra jirra. Poolisni bakka lamatti ilaalla poolisa kana. Poolisni poolis koomishinii fi poolis xaabiyaa buufata poolisiitii fi bulchiinsa poolisaa jechuudha. Bulchiinsa poolisaa maal fakkaata caasaansaa poolis xaabiyaan maal fakkaata waan jiru adda baafnee ilaalla. Kanaas uummata keenyaaf gaafiin tun ifa ta'uu waan qabduuf gaafa dabre pireezidaantiin lammaa pireezidaantii Oromiyaa kan duraanii kan amma raayyaa ittisaa lammaa Magarsatii fi mataan biyya sanii Dr. Abiy Ahmad gaafatamanii waan kana deebisuu hin dandeenye hoopfulii viidiyoo kana yeroo waan gaariin argatan jedheetii yaada. Buufata poolisii hoggaa fudhannee poolis xaabiyaa jechuudha. Dirree Dhawaa keessa poolis xaabiyaa takka malkaa yoo fudhannee kabulchuu amaanaa mogas jaanii amaareenni. Lama saabbiyaan kabulchuu makkata jaanii makkata maammoo amaareenninis. Sadii goorroo kabulchuu tashoomaa jaanii Oromoodha. Afur gaziiraa kabulchuu misraaq jaanii misraaq tashaagar amaara. Shan ganda qoree yimeena shifarraaw inninis amaara. So qatti'aanu addis katama. Addis katama kabulchuu makaaniin tijaanii amaara inninis. Torbaffaan magaalaa naannoo magaalaa jaamu kana mulgeetaa jaanii maqaasaa mulgeetaa walda Gabriel inninis amaara. Lagaharree xaabiyaa lagaharree fudhattes Mahammad Yimar jaanii Guraageedha. Afata Isaa yoo fudhatte buufata Afata Isaa inninis Mahammad Mahamud jaanii Somaaleedha. Qatti'aanu poolis mareet yoo fudhatte Indaalee jaanii inninis amaara. So araddoota poolis xaabiyaa 19tu jira 11tu jira 11 kana yeroo adda baafnee ilaallu 9 amaaraatu bulchu jira. Takka Oromoo bulcha takka Somaalee bulcha takka Guraagee bulcha jechuudha. Poolis xaabiyaa 11 irraa 9 amaaraatu bulcha takka Oromoo bulcha takka Somaalee bulcha takka Guraagee bulcha. Iskiriin irratti illee arguu dandeessan waa'ee addis katamaa jira yoo ol dabare amma itti aanee waa'ee xaabiyaa kanaa dhufa jechuudha. Kuno kana jechuudha. Akka amma agartan kana kudha takka poolis xaabiyaan kudha takka san keessaa 9 amaara takka Oromoo takka Somaalee takka Guraageedha. Poolis xaabiyaan bulchiinsi poolis xaabiyaa warri xaabiyaa bulchuu jechuudha. Kana wanni mul'isuuf fedhu. Lammada achi bira gad dabarree caasaa bulchiinsaa laalla jechuudha poolisaa. Administreeshinii manaajimentiin poolisaa maal poolis koomishin Dirree Dhawaa maal fakkaataa laalla. Poolis koomishinarri waliigala kan Dirree Dhawaa Alamuu Margaa jedhanii Oromoodha. Poolis koomishinii waliigala duraan nama biraa ture miilana jijjiiran baatii jaan as deemtu tana jijjiirameeti Oromoo fidanii gubbaarra kaayan isa qofa. Isatti aanee qorannoo yakkaa koomishinar Daani'eel jedhanii Amaara bulchiinsa manaajimentiin koomaandar Biniyaam jedhanii Amaara daayirekteerii tajaajila poolisii Taamiraat Araarsaa jedhanii Oromoodha. Wanjal makkalaakal koomaandar Maa'oo Amaara inninis. ክትትል ክፍል ኮማንደር የሽጥላ ጃኒ አማራ ፋይናንስ ክፍሊ ኮማንደር አንቴነ ጃኒ እኒስ አማራ ሆገና ትራፊቃ መሐመድ ኢብራሂም ኦሮሞዳ ኮረቢትነሳ አድማ በተና ቹዳ ገዛሃን ጃኒ እኒስ አማራ ሁምና አዳ ኢዮ ኃይሊ ድሬዳዋ ጃፈር ጣሃ ጃኒ እኒ ኦሮሞዳ ህዝብ ግንኙነቲ ቤተልሔም ግርማ ጃኒ አማራ ሲኒስ So kora sadaffaan balaa ibiddaa Henook Takollaa jedhanii Amaara. Xibbaqaa kifil Abrahaam jedhanii Tigreedha. Reediyoo marrajaa reediyoon marrajaa Hiyoot Ilfinee jedhanii Amaara. Tiraafik budun marii jechuudha. Dagguu jedhanii Amaara. Qorannoo tiraafiqaa Mahammad Umar jedhanii Oromoodha. Tiraafik teknik mirmara Baqqalaa Amaara innis Baqqalaa jedhaniini. Teknik mirmara Hanaba jaanii ammas hanaba jale innis Amaara jechuudha. So caasaan poolisaa haala kanaan qabamee jira isaaniin hogganni guututti. Hoggana kana qofaa miti miseensummaan taraa poolis warri jaamu warri qawwee qabatee deemu akka jirutti
ijoollee gandaa Addis Katamaatii fi Saabbiyaan irraa kajaaramedha. Qoonni Oromoon qabu hin jiru akkuma bulchiinsa irratti agarta kana. Bulchiinsi waggaa kana ta'e caasaa gadii wanni gaafatan hin jiru. Kanaaf Oromoon rakkina kana himachaa jira jechuudha. Caasaan bulchiinsaa maal akka laafina OPDO administration takka takka kaafnee reefuun tana dubbannee jirra. Ammaan tana immoo wanni isin mul'ise maali? Ka poolisaati. Ka poolisaa caaseeffamni isaa kanaaf akka. Kanaaf Oromoon manni poolisaa diigamuu qaba. Manni poolisaa diigamee haareetti sabaa sablammoota irraa maltii kalar ta'ee ijaaramuu qaba yaadni jedhu ka'u jira. Gaa bu'aa rakkoon fidde rakkoon amma uummatni bu'aa isiin fidde maali yoo jenne siyaasaan ija siyaasaatiin olaantummaan siyaasa Oromoo ni hir'ise. Because Oromiyaa jalaa baatee jechuun magaalaan san. Waajjirri achi jiru afaan Amaaraatiin hojjeta. Kunis rakkina tokko ta'ee maaliif population magaalaa sana akka jirutti Oromoo ta'ee osoo jiru afaan Amaaraatiin hojjechuunis muudamni bulchiinsaa akka feeteedhaan abbaa fadhan muudanii abbaa fadhan xalayaadhaan gubbaarraa gabbuusuun san itti gaafatamisi bulchiinsa magaalaa sanii federaala jala ja'ame. Wanni na dhibee fakkeenyaaf yafitee akaalaatti warra ja'amu jira. Warra akka gartee poolis koomishinaa mana murtii aqaabii gootaa kanneen baajata kan isaaniif baasu bar kantiibaa Dirree Dhawaati. Bulchiinsa Dirree Dhawaati. Duuba akkamitti bulchiinsi Dirree Dhawaa isaan hoogganuu hin dandeenye? Maaliif? Eega baajata baaseef hoogganuu danda'uu qaba. So rakkinni kunis jira. Yafitee akaalaatti warra ja'amu kuni bulchiinsa Dirree Dhawaa jalatti yoo deebi'ee furmaata tokko rakkachuu maaliif namni achi muudame san rakkina uummataa waan beekuuf achitti waan san jijjiiree ajaja isaatiin to'annaa jala oolchuu danda'a. Amma wanni adda addatti ta'e wanni warri fitee akaalaatiin dalagan waan biraati warri administreeshinii jiru ijoolleen bulchiinsa jirtu wanni dalagu waan biraati. Santuu faallaa ta'e kunis rakkina guddaa tokko. Oromoon qabeenya yoo horate maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamu. Sigaltee amma ammaatti illee rabshaa gizee ofirraa deebisuu illee ati shaneedha waan jettu maxxansuudhaaf yaaliin godhamu jiru kuni dhaabbachuu qaba kun. Kunis miidhaa bu'aa rakkoon san fiddeerraayi. Diinagdeedhaan Oromoon kadhattu akka ta'u godhe. Magaalaa san keessatti amma namni deemee kadhatu yoo ilaaltan Oromoodha. Dur gaafa nuti ijoollee Oromoon kadhataan turre. Anu umriitti jettee jechuufi. So arraan tan Oromootu kadhataadha. Oromoon jireenyaan qabrii jala galeeti qabrii marsee jiraachuu jira. Sabni biraan jiru uummata qabrii marsee jiru keessa. Viidiyoon dheetanii waraabuu dandeessan hawaasni achi jiru ammaan ta'e. Facebook irraa gadhiisuu dandeessan arkuu danda'a namni. Oromoon qabrii jala gala. Qabrii jechuun gidaara qabrii jala hanqamta qalbiin nama du'e cinaa nama rafti. Hanqamta akka rakkate mana itti fincaaniif bahan hin qaban. Sigaltee tiriikni isaanii hin jiru. ID hin qaban xalayaa eenyummaa hin qaban. Ijoolleen isaanii barachuudhaaf ni rakkatti jechuudha. So rakkinni kun Oromoo irratti deemaa jira magaalaa san irrattis. Furmaanni maalii waan jiru irraa haasoo hin amma eega rakkina dila kana dhandhaarree furmaanni waan jiru irraa dubbana. Furmaanni duraa Dirreen Dhawaa Oromiyaa jala galuu qabdi. Dirreen Dhawaa lafa akkanumatti qilleensa irra jirtuu miti. Abbaa qabdi. Maqaan gaarreenii, maqaan tulluulee, maqaan baadiyyaalee hundinuu ani abaluu jedhee dubbachaa jira bara. Ani Oromoodha haja maqaan lafa sana akka seenaa reefuun tan himneetti jechuudha. Saniifuu historical backgroundiin Oromoo waan ta'eef Oromiyaa jala galuu qabdi. Population fadhii uummataa yoo ilaalle population uummataa Oromoon guddaa 157 osoo uummanni kaan 67 kaan 20 Oromoon 157 dachaa uummataa deebi'aa jechuudha. So kunis population waan ta'eef furmaanni kan namuu qabaa jenna Oromoodhaaf. Oromiyaa jala galuu qabdi. Sadaffaan immoo moggaasni lafa sanii heddumminni uummataa geographic location lafti san eenyuun marfamtee jirtu waan jiru lafti san geographic location qubsumtis jechuudha Oromiyaadhaan marfamtu waan taateef Oromiyaa jala galuu qabdi. Qabxii sadeen kana qabanneeti nuti abbaa biyyaatii jenna. So kunis furmaata argachuu qaba. Gaafii abbaa biyyummaa jechuun kana. Ani yeroo takka takka hin beeku walleegaa na jala galtiin saha. Gaafiin qeerroo mirga abbaa biyyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati eega jaan Dirree Dhawaa dhiisi Oromiyaanuu bara amma biyyan taane naannoodha Oromiyaan akka mallas nu barsiisetti jechuudha. Mallasiin naannoo godhe Dirree Oromiyaa. Oromiyaan immoo akka itti abbootii teenyarraa dhageenye biyya abbaa keenyaa jaa. Walli isaallee Oromiyaa biyya abbaa kootii jaa. Oromiyaa biyya abbaa kootii gammachuun ta'u. Oromiyaa biyya abbaa kiyyaa. Anis biyyaan qabaa. Biyya ta'uu nutti himte Oromoon akkasin nu barsiisan. Arramoo wanni dhagaa jiru naannoo Oromiyaati. So bakka Oromiyaan gaafiin qeerroo itti sheep taate. Gaafii mirga abbaa biyyummaa abbaa naannummatti deebi'ee jechuudha. Achitti illee bakka takka jalaa deebi'ee kunillee nu sirraa'uu qabaan jaa. Sadaffaa immoo wanni sirraa'uu qabu 40 20 waan jiru jira. Yoo bulchiinsi Dirree Dhawaa
oromiyaa jala galee wanni 40 diidam jaa'un jiru fadhuu amaara ta'a fadhuu somaalee ta'a fadhuu adaree ta'a fadhuu guraagee ta'a fadhuu waan fadhe ta'a dirree dhawaa irratti yoo dhalate taate dhalataa magaalaa sanii yoo ta'e walqixa mirga qabaachuu qaba nama waan ta'eef oromoon ani namaa ja'a namoomatti amana oromoon saniif bulchiinsa irratti illee qooda akkasii walqixa fudhachuu qaba dhalataa magaalaa sanii waan ta'eef biyya sanii mataa inni biyya sanii itti dhalate oromoon immoo waa lama qaba magaalaa sanirraa tokko itti dhalate lama ni dhalateef jechuun qalaada abbaa isaati jechuudha dhaalmaya isaati oromoodhaaf oromoon wallagga dhalate oromoon boorana dhalate oromoon baalee dhalate oromoon jimma dhalate oromoon ilu dhalate oromoon tuulama dhalate oromoon baadiyyaa kaabaa kibba dhalate hundi dirreen dhawaa dhaalmaya isaati ni dhalateef dirree dhawaaf oromoo ta'ee ka dirree dhawaa dhalate immoo dirree dhawaattis dhalateeti dirree dhawaafis dhalate carraa lama qaba jechuudha inni nama biraa ta'ee yoo dirree dhawaa dhalate immoo dirree dhawaatti dhalate malee dhaalmaya abbaa isaatii miti kana hoggaan jiru namni gariin amma Ameerikaa fi kana walitti dhufan Ameerikaan biyya baqattoonni adda addaa keessatti dhufanii ijaarani Oromiyaan immoo akkasii miti Somaalee naannoo isaanii Somaalee qubata Oromiyaa Oromoo qubata Amaara jirata Tigree namni gosaan qubatee jira lafa sana irratti saniifuu lafti abbaa qabdu tasawaasaaf lammoota ja'amuun qabdu dirreen dhawaa ta'u Oromooti Finfinneen ta'u Oromooti kana dhaabni falmoo jiraate filmaata kanatti hawaasni murteeffachuu qabaa jechuudha kana tokko kanneen kaasuu fedhe saniifuu yoo dirreen dhawaa Oromiyaa jala galte 40 diidamoonni jedhu kun ni dhaabbata jiraattonni magaalaa sanii walqixa mirga argachuu bulchiinsa argachuu danda'a jechuudha qabxiin lammeessaa immoo qeeroon ijaaramuu daldala keessatti hirmaachuu qaba fakkeenyaaf qeeroo tana ijaaruu barbaachisa qeeroon lagaarree qeeroon ganda gabaree qeeroon ganda garaadaa qeeroon ganda qoree qeeroon magaalaa cabxuu qeeroon hundinuu walitti hariiroo qabatanii wal ijaaruu qaban tokkoffaa eega isaan wal ijaaran booda qeeroo ijaaramte tana ijoolleen bulchiinsarra jirtu warri magaalaa bulchiinsa jiru diinagdee adda addaa irratti ikoonoomiik riivoluushinii irratti humna qeeroo tana jijjiiruu danda'uu qaban humna daldala adda addaa irratti fakkeenyaaf akka kuduraa amma fakkeenyaaf huursoofaa jira mooraa waraanaa achiif nyaata dhiyeessu kuduraa dhiyeessu kootaa yoo kananiif ijoolleen achi dhiyeessiti yuunivarsiitii jira yuunivarsiitiin kuduraa hedduu nyaata ijoolleef dhiyeessu san kootaa yoo kanneen fakkachitti isaan dhiyeeffatan bishaan faabrikaa irraa fuudhamu akka ijoolleen tun hirtu kookaa-koolaa irraa kookaa fudhanii akka hiran naggada adda addaa irratti hirmaachisuu danda'an industirii adda addaa ijaaranii hojii akka harkatanii godhuu danda'an qeeroo yoo akkasitti hojiirra bobbaasan kabanoota jiru barnoota irratti deeggaran yaa'iin dhuftu hin jirtu namuu misooma irratti ikoonoomiik riivoluushinii magaalaa sana irratti dhufuu qaba jedheetii yaadaan. So gabaabatti isinitti dheeressee daawwattoota keenya daawwattoota Oromoo TV wanni isinitti dhaamu maali? Dirreen dhawaa lafa mallas qilleensa irratti hambisatan osoo hin ta'in lafa Oromoo ta Oromoon hundi qabdu lafa Oromooti. Maal jechaa baane yeroo dheeraa dirreen dhawaa ona afran qalloo lafa Oromooti jenna maaliif afran qallootu lafa san qubatee jira afran qalloo immoo Oromoodha. Sinigale saniifu lafa Oromoo jenna dirreen dhawaa. Ammas yeroo hedduu gaafii namni na gaafatu jira. Dirree dhawaan Oromiyaadha maaliif akka Finfinneetti Oromoon tiyye jee Finfinnee caalaa dirree dhawaan Oromummaa calaqqifti. Amma dirree dhawaa keessatti yaa'ii kaase sanatti dhimmi dirree dhawaa dhimma Oromoo hundaati yeroo jennu nuti bakka ta'e naa qabadha. Dhimmi dirree dhawaa dhimma Oromoo hundaati yeroo jennu lafaa kaanetii miti. Ijoolleen amma ganda qabri ijoolleetti dhawamu jirtu ijoollee Jimmaati. Warra isfaaltii irra galee bishaan namaa waraabee qoraan cabsee jiraatu ijoollee Arsiiti ijoollee Wallooti warra naannoo Oromiyaa irraa biraa dhufee achi qubatee achi jiraatu sani warri amma Amaarri karatti tumu jiru ijoolleen Saatana'oo jechuudha gurmooytee gareen Saatana'oo tumu jirtu naannoo adda addaati beekamu lammada immoo baadiyyaa irraa amma warri haaskuul gubbatti mataan fofottoqu jiru ayyooleen ajjeefamu jira yoo laaltan eenyu kaan ani qarsaa irraa hin dhufee jira kaan ani laangee irraa hin dhufee jira kaan haramayaa daammoota irraa hin dhufee jira maal fidde qacceen fidee dhufe maal fidde dinnichaan fidee dhufe maal fidde xuuxxoon fidee dhufe maal fidde shunkurtaan fidee dhufe kuduraa fi muduraalee fidanii magaalaa dhufanii gurguratanii galan magaalaa isaanii waan taateef magaalaa abbaa isaanii waan taateef ummata kana akka isaan magaalaa tanatti nagayaan bitatee hin galle isaan kana tumuun isaan kun asirratti tumamuun rakkoo Oromiyaa guutuu godhachuu rakkoo kana silaa rakkoo ganda gandaa ta'e ni dhaabbata duris gaafa nuti biyya jirullee ijoolleen waluma lolti namu ganda ganda arra wal lolanii boru wal ta'an garuu ta'arraa qafiiraa fi dachaatu wal lolteef qotee bulaa midhaan fiduuf biyya gaseenu jiru karaa bahanii tumochuun yaa'iin san Oromiyaa bahatti illee akka babal'attee Oromiyaan dirree waraanaa taatu godhuu irratti jechuudha. Fakkeenya gaarii tokkoon isinii kaasa.
gaafa aktiivist Jawaar irratti yaaliin ajjechaa godhamte isa marsan san ganama isaa Dirree Dhawaa irratti Harar irratti Asallaa irratti Adaamaa irratti bakka ilmaan nafxanyaa itti gurmaa'an hundatti yeroo wal fakkaatatti yaa'een kaate. Because qindaa'anii waan jiraniif achi Jawaariyoo du'ee rabshaa guddoo kaa asii kana kaafna Oromiyaan dirree jeequmsaa guddoo taati Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye jennaa jaaniiti imaammataan irratti dalagu jiran jechuudha. Waan kana irratti dubbachaa turre yaa'iin Dirree Dhawaa yaa'ii ganda gandaatii miti. Yaa'ii dhaabni siyaasaa abiin ja'amu waan kana liid godhu jiru. Ijoolleen tun deemteeti Bahaddaa dheexee Jeneraal Asaaminoo fa'aadhaan leenjii fudhatanii deebi'anii. Ammallee Finfinnee irratti Iskandar Naggaa jaaree የድሬ ዳዋ ተወላጆችና ወዳጆች ማህበር የጠለያ እኙማ ቶልቸኒ ማተመሌ ቶልቸኒ ሄዲንግ ቶልፈተኒ ጠለያ ኢሳን በሬሰኒ ፊ ከነ ሁንዳው ፌስቡክ ከየረቲ መጠንሰይትን ቱሪ ረጋኑ ብረገቹ መሪ ኢሳን ታን ሱራሌ ኢሳን ሁንዳ መጠንስነ ጅር ፊንፊነት ድሬ ጃረኒ አከሲላ ድሬ ዳዋት ገጃረኒ ገሬን ሳተነው ኩን መጋላ ተነ ድሬ ጄቆምሳ ጎሩ ፊዴማ ከነረቲ ሞልቱ ወኒ ጋፈኑ ኦሮሞን ቢየ ቡልቻ ኦሮሞን ሐዋሳ ቡልቻ ኦሮሞን አዱኛ ለኔ ቡልቻ ረከና ቡልቺንሳን ቀቡ ገሩ ጨራ አርከተቲ ፈየደሙ ደንደው ቀቡ ኦሮሞን አራ ኦሮሞ ቢየ ቡልቻው ጀነ ጋፊን ኦሮሞ ደቡ ቀንደው ቀብቲ ጋፊን አባቢዩማ ጋፊን ፊ ቡልቹ ጋፊን ቀበኛ ፊት አባተው ጋፊን ነገኛ አርከቹ ነገኛ ኦሮሚያ ከስ ቦባኒ ገሉ መቃድ አባት ሂደሙን ይራዳበቹ ሲገልቴ ዶርስፈሙ ይራዳበቹ ሚርጋ አርከቹ ቀባ ያቹ ኦሮሞ ዮ ቢየ ቡልቹ ጅራት ሶ ገባብ ዱመቲ ዋይ ድሬ ዳዋ እስንራችን በሁ ድሬ ዳዋ lafa akka seera biyyattiitti ammallee akkana qabdan kan hin fadhu Dirree Dhawaa seera iteeraa fi heera Itoophiyaa keessa hin jirtu. Itoophiyaan hin beektu Dirree Dhawaa. Itoophiyaan Dirree Dhawaa hin beektu. Maaliif Itoophiyaan wanni beektu naannolee sagalan reefu maqaa dheessan naannoo sagalan sanii fi bulchiinsa addaa magaalaa takka Finfinnee. Finfinnee fi bulchitii jaa seeraa fi heera Itoophiyaati jaa. Itoophiyaa jechuun naannolee sagalan gaaja fi magaalaa takkiitti tanaaja seerri Itoophiyaa Dirree Dhawaa hin beeku jechuudha. Soo nuti immoo nu haa beekanii jenna beekamuu qabna akkitti nu beekuu qaban immoo Oromiyaa jala nu beekuu qaban Oromiyaanis nu hammatee Dirree Dhawaan xiyyettee nu fudhachuu qabdi. Waan kana asirratti hin gabaabsaa galatoomaa daawwattoota Oromoo TV yeroo isin daddees naaf kolchaa yeroo adda addaa odeeffata adda addaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Viidiyoo kana waliif dabarsaa seenaafis kaayaa in been irraa bara beekus itti wal yaadachiisa galatooma almaan biyyaa. Oromoo TV sagantaa guyyaa irraa kana waa'ee dhimma Dirree Dhawaa laalchisee kan isinii qopheessaa jiru Oromoo TV irraa ani maastaraastanii teeknishaanii keenya ka guyyaa irraa amma Yaasiin Aliiti. Walumaa galatti Oromoo TV'n miidiyaa hangafa akka Oromootti qooda harkachuu qabaa galatoomaa jennaan waan godhan kanaafis ulfaadhaa isinillee akkasumatti. Akeeka hayyoota galfataa dhaloota hawwii jarraaf ture filata heegere odeeffannoo si'aawaa filaaf qulqullaawaa gar amanamaa falmaa haganamaa beelloo walabummaa bituu bilisummaa beelloo walabummaa bituu bilisummaa Oromoo TV teknooloojii lolaalan sadarkaa sagalee Oromoo hunda gaanfa Afrikaa argaa saba guddaa bohaarsaa yeroo hundaa idil addunyaa Oromiyaan keenya raadee buubahaa tokkummaa of tahaa raadee buubahaa tokkummaa of tahaa Oromoo TV Sawan